An Franol Ahmedin jedhama. An Lena Fijra Dekkefan jedhama. Yohannis Magarsan jedhama. Kun ashatti shoodha. Podcastii afaan Oromoo haaraa torbaniin gara keessanitti dhufuudha. YouTube suur sagalee channel jedhamu irratti isin dhiyeessina. Torbaniin kan gadhiifamu tamsaasa kallattiidha. Kanaafuu hordoftanii maatiin fudhatanii waliin turuun afeerraa keenyadha. Otuma ijaan laallu otuma nuti keessa jirru akka waan badaa jirtuuti beektaa. I think namni baay'een garuu notice waan natti fakkaata. Mata keenya irratti kan ta'aa jiru manifestoo wanta kanaati. Loon agaa miiliyoona 3.3 keessumaa kan humna qabu baqatee ba'uu danda'a. Dhagaan dhufu gafars waliinii fiiga. Haq danda'u wal dhiibeeti haq ta'es wal eega. Gaaffii tokko qabna. Gaaffiin isaa hibboo ta'a. Gaaffii badhaasa qabuudha. Ulee qalloo qabatte. Farda sadii yaabbatte. Amma ta'e mul'achuu danda'a. Kun Ashatti show. sagalee irraa torbaniin kan isiniif darbu.